Hayyee barattoota akkam nagaa keessanii haalli baruu fi barsiisuu maal fakkaata? Barnoota keessanitti haalaan jabaattanii qormaataa fi suuf qopheessaa dubbisaa akka jirtan abdii qaba. Har'a kan ilaallu gosa barnoota ikoonomiksii kutaa 9ffaa paartii 2ffaa yookaan kutaa 2ffaa 6-2 evolution of money kan jedhu kana ta'a jecha. Akkuma beekamu paartii jalqabaa keessatti boqonnaa kana eegallee turre. Isa kana keessatti introduction of money ilaallee turre. Maalummaa mallaqaa, mallaqni maal akka ta'e, mallaqni tokko mallaqa jedhamuudhaaf ulaagaan inni guutuu qabu maal akka ta'ee fi mallaqni yoo hin jiraanne rakkoo akkamitti mudatuu danda'a ka jedhu ilaallee turre. Haayilaayitiidhaaf mallaqa jechuun maal jechuudha? Mee yeroo tokkoof yaadadhaa. Mallaqa jechuun maali? Was money. Namni tokko mallaqa jechuun maal jechuudha jedhee yoo isin gaafate maal jechanii deebiftu? Okay. Haaluma salphaadhaan keeyyata 2ffaa irra kan jiru kana akka hiikaa mallaqaatitti itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Inni maal jedhaa? Money is any good that is widely used and accepted in transaction. Kana jechuun mallaqa jechuun meeshaa makamuu haa ta'u waan akka waliigalaatti yookaan ammoo akka biyyattii sanaatitti fudhatamummaa qabu akka jiddu gala bittaa fi gurgurtaatitti wanti hawaasni sun ittiin fayyadamu mallaqa jedhama jecha. Wanni sun meeshaa ta'uu danda'a, saantimoo ta'uu danda'a, mallaqa karansiin harkaa qabnu kana ta'uu danda'a. Fudhatamummaa seeraa qabaatee at international level fi country levelitti yookaan sadarkaa addunyaatitti yookaan sadarkaa biyyaatitti fudhatamummaa qabaate taanaan waan saniin mallaqa jechuu dandeenya jedha. Mallaqni tokko mallaqa jedhamuudhaaf bittaa fi gurgurtaan ittiin adeemsifamuudhaaf mallaqni sun karakterii inni guutuu qabutu jira yookaan kiraateriyaa ulaagaa mallaqni sun guutuu qabutu jira jecha. Ulaagaan sun maaliin madaalama? Wantoota 5 gurraachoftee barroofte kanaan madaalamaa jecha. Inni tokkoffaan istaandardaayizeeshinii ta'uu qaba. Inni haala hundaan mijataa ta'uu qaba jecha. Istaandardii mallaqni tokko guutuu qabu kan guute ta'uu qaba jecha. Haala bittaa fi gurgurtaa keessatti nu mijatuun ulaagaa mallaqa irraa barbaachisu guuttatuu qaba jecha. Lammaffaan ammoo acceptabilitiin jiraatuu qaba. Acceptabilitii fudhatamummaa sadarkaa addunyaatii fi sadarkaa biyyaatittis lammiileen akka ittiin bitanii fi ittiin gurguraniif fudhatamummaan yookaan hayyamni mallaqa sanaa jiraatu qaba jecha. Wanti adda isa godhu. Lammaffaan ammoo divisibiliitiidha. Bakkoota hedduutti mallaqni kun qoqqoodamuu kan danda'u ta'uu qaba jecha. Mallaqa gosa takkaa qofa ta'uu hin qabu, divisible ta'uu qaba. Fakkeenyaaf mallaqa sadarkaa saantimaa irraa kaasee akka sadarkaa abbaa 200tti biyya kana keessatti itti fayyadamama. Inni kan barbaachiseef maaliin? Easy to buy and sell commodity akka gochuu dandeenyuuf. Divisible ta'ee mallaqni abbaan 5, abbaan 10, abbaan 50, abbaan 100, 200 kun wanti qophaa'eef akka rakkoon kun hin mudanneef jecha isa kana qabaatu qaba. Ammallee portable ta'uu qaba. Iddoo irraa iddootti sochoosuudhaaf ammoo nu mijatuu qaba jecha. It must be easy to transfer from one place to another place ta'uu qaba jecha. Isa portable jechuun kan geejjibsiifamu ta'uu qaba jecha mallaqni sun. Inni dhumaa ammoo durability qabaatu qaba. Yeroo salphatti kan bututu kan ciccitee badu ta'uu hin qabu jecha. Waraqaa irraa garaagarummaa qabaatu qaba, jabinni jiraatu qaba jecha. Inni kun mallaqni kun akka yeroo dheeraa turu taasisa. Isa yoo hin qabne ta'e akkuma waraqaatti kiisee kaannee tarii ammoo guyyaa takka 2 qabannee kan badu yoo ta'e diinagdee biyya sanaa irratti illee dhiibbaa fidaa jecha. Inni kun gosa barnoo mata duree keenya darbe keessatti waan ilaalle waan ta'eef haayilaayitiif nu ga'a.
Guyyaa har'aa kan ilaallu mata duree haarawaa evolution of money waan jedhu kana ilaallaa jecha. Evolution yoo jedhamu maal jechuudha? Evolution jechuun adeemsa wanti tokko yeroo dheeraa dura yookaan har'a sun taane yeroo asiin duraa irraa eegalee adeemsa suuta suutaatiin yookaan ammoo adeemsa tirannaa tokkoon iddoo hadha jiru kana ga'u jecha. Evolution kan jedhamu taateelee garaagaraa haalata garaagaraa keessa darbee wanti tokko evolution ta'e jedhama. Adeemsa tirannaa adeemsa suutaa wanti tokko keessa darbu kun piroosesiin kun maal jedhama? Evolution jedhama jecha. Evolutioniin hiikammaan isaatu waan jalqaba yookaan kaleessa adeemsa hedduu keessa darbee waan harkaa qabnu kana bira ga'e jecha. Evolution fakkeenyaaf dhalli namaa evolutionii akkamii keessa darbee dhala namaa har'a jiru kana ta'e kan jennu fudhanne kaleessa dhalli namaa akkam ture waan jedhutti duubannu deebisa waan ta'eef waan piroosesii inni keessa darbe sana jecha evolution adeemsa tirannaa mallaqa fakkeenyaaf hadhaan nuti maalitti fayyadamaa jirra? Elektiroonik manii baankiingi siisteemii fayyadamaa jirra. Yeroo durii kun hin turre. Namni sadarkaa itti meeshaadhaan jijjiiru. Midhaan nyaataallee midhaan nyaataatiin yeroo itti jijjiiru ture malee mallanni hadhaa kun hin turre jecha. Har'a ammoo siisteemumaan bifa elektiroonik manii fayyadamnee mallaqa walii dabarsinee bittaaf gurgurtaa raawwachuu irra geenyee jira. Kaleessa kun hin turre. Adeemsa kaleessa ture san irraa haga har'aatti maal ture ka jedhu ilaaluu deemna jecha evolution of money kana keessatti. At the end of this section, student will able to understand the following thing jecha. Dhuma mata duree kana irratti akka barataatti wantoota kana ni hubattu. Tokkoffaa maal gootu? Describe how money was evolved over time. Yeroodhaa gara yerootti akkamitti mallanni kun fooyya'aa dhufe. Adeemsa akkamii keessa darbee har'a ga'e kan jedhu jecha. Define the meaning of bartering. Barteringiin maal akka ta'e. Mata duree kana jalatti bal'innaadhaan ni ilaalla. Haayilaayitiidhaaf ammoo bartering jechuun bittaaf gurgurtaa keessatti osoo mallanni hin jiraanne meeshaan jijjiiru jecha. Namni tokko meeshaa tokko fidee meeshaa tokko jijjiiratee yoo gale. Qamadii fidee xaafiidhaan jijjiiratee yoo gale bartering system jedhama. Isa kana ilaallaa jecha. Okay. Let's start our presentation. Life among ancient humans was not as complex as it is today. Isa kana jechuun jireenyi hawaasni kaleessaa jiraataa turan yookaan jireenyi hawaasni sirna durii yookaan yeroo durii ashanti ta'ame jechuun har'a dura jecha. Hoggoottan dheeraa dura namoonni jiraataa turan akka hadhaa walxaxaa kanaa miti jecha. Maal irraa ka'eeti fedhiin dhala namaa yeroo san qabuu fi fedhiin dhalli namaa yeroo ammaa qabu kun wal adda. Isa kanaa jedhee akka hadhaa kana xaxaa miti jecha. Kompleksii miti jecha. Human need were simple. Simple in the almost everybody satisfied them by producing whatever they individual required. Isa kana jechuun dhalli namaa fedhii ofii ufuma ufiitii guuttachuu danda'a jecha yeroo sanatti. Fedhiin isaaniitu daangaadha murtaa'aadha. Akka ammaa kana fedhiin diinagdee jabeeffachuu daldalaan ardii irraa gara ardiitti imalee qilleensa irra deemee wantoota garaagaraa geejjiba garaagaraa fayyadamee fedhii isaa daangaa hin qabne kanaa miti. Dhalli namaa yeroo durii ture. Fedhiin isaallee murtaa'aadha. Fedhii murtaa'aa sana ammoo ufuma mataa isaatii guuttachuu danda'a jecha dhalli namaa. Isuma kana nuun jedhaa jira. Human need were simple. Simple jechuun isii salphaadhaan xiqqoodha jecha. Wanti inni fedhu in the almost everybody namni tokkoon tokko isaa satisfied them by producing whatever the individual required. Namni dhuunfaa isaatiitti waan barbaade ufumaa guuttataa jecha. Fedhii daangaa qabdu sana ufumaa guuttachuu danda'a jecha. The individual provide the bare necessity of life. Waan isa barbaachisu ufumaaf dhiyeeffata jecha. Provide jechuun dhiyeeffatu ufumaaf dhiyeeffata jecha. The individual was self-sufficient. Sufficient jechuun gahaa. Dhalli namaa ufiif gahaa ture jecha yeroo sanatti. In the sense that everybody engaged in hunting and gathering for food.
made their own clothing. Kana jechuun dhalli namaa adamsuu fi dhadhoolutti fayyadamee maal oomishataa ture? Uffatallee ofumaa oomishataa jecha. Made their own clothes jechuun uffata ufumaa ofiitii kan oomishataa turan. And had their own dwelling. Wantoota isaan barbaachisu waan fedha isaanii hundayyuu ufumaa guuttatu. Uffata isaan barbaachise, nyaata isaan barbaachise, nyaata isaan barbaachise gara adamuutti deemanii adamsanii nyaatu. Uffata isaan barbaachise taanaan bineensa gogaa irraa baasanii uffata hodhachuu danda'an ajjeesanii isumarraa uffata tolfatanii uffatu. Uffanni sun ammoo kaarra akka addaa kana mooderni ta'e yookaan ammoo kan fedhiin dhala namaa itti baa'atu kana osoo hin taane waanuma qaama isaaniitti uffatuu danda'an barbaadu waan ta'eef isa sanaaf ammoo ofumaa ofii guuttataa turanii jecha. Economic activity were thus confined to production in the consumption qofaan ibsama. Economic activity yookaan sochiin dinagdee yeroo sana tures maaliidhaan madaalama? Waan nyaattu production jechuun oomishaami. Oomisha sana isaan akkamitti ilaalu? Adamoo fi dhadhooluu fi adamsuu kanaan argatuu fi waan argatan sana ammoo nyaachuu qofa jecha. Konsuum godhu waan kan irra darbeen qaban. Fakkeenyaaf namni maal godha? Waan product godhe kana keessaa takka hin soorata, kaan ammoo hin qusata. Wantoota kaan investi godha. Amma dhalli namaa wantoonni yeroo kanatti baa'atu maali? Waan argaturraa takka savingii ni qusata. Takka ammoo consumption hin soorata. Kaan ammoo investimentii godha. Isaan bira kun hin jiru jecha. Isaan biratti wanti argatame kun maali? Gara consumptioniitti qofa deemaa jecha. Akka addaa kana kallattii baay'eetti fakkeenyaaf namni amma gaafa qonnarra ture gara qonnarraa gara daldalaatti jedhuu danda'a. Daldala sana ammoo guddisuudhaaf wantoota hedduu keessa gala jecha namni dhalli namaa yeroo ammaa jiru. Yeroo durii garuu akkasii miti. Waan argatteen konsuum qofa goota. Ittuma fayyadamta jecha. Ima nyaatta jecha. Kanaa jecha waan nyaatu saniif ammoo dhalli namaa gahaa ture jecha. In the course of time human gained. In the course of time wanti inni jedheefama yeroo hadhaa kanatti jechuudha. Yeroo hadhaa kanatti human gained knowledge through learning. Dhalli namaa yeroo hadhaa kanatti ammoo barnoota argate. Eega baratee mooda maal argate? Knowledge argate. Beekumsa argate kana maal godhu eegale? Waan haarawa kalaquu eegale. Formed families. Maatii horachuu in their individual need increased. Wanti inni akka dhuunfaatti barbaadu iyyuu hin dabale jecha. Dhalli namaa tokko adeemsuma barnoota argatuun adeemsuma naawoloojii argatuun akkaataa jireenya isaallee fooyyessuudhaa yaada. Inni kun ammoo fedhii dabala. Fedhiin kun dabaluun ammoo dhiyeessii jiru waliin madaalu jecha. Human beings realized that now it is not possible for them to satisfy their rising need. Hadda maalirra geenne fedhii keenya guuttachuu dhabuu irra geenne jecha. By producing everything for themselves. Ufuma keenya oomishannee fakkeenyaaf waan hunda ufuma keenya guuttan osoo ka jennu ta'eeti yeroo hadhaa eenyuyyuu hin danda'u jecha. Maaliif? Resources limited. Fedhiin keenya garuu unlimited dha. Fedhiin keenya unlimited kan ammoo resources jiruun guuttatuu hin dandeenye. Kaayyoon inni amma nuuf deemuuf kun maalidha? Yeroo sanatti mallaqa nu barbaachisuu dhabu. Sa'aatii fakkeenyaaf waan barbaanne gaduma baanee iddoo arginee dhadhoollee takka adamsinee nyaannu kanatti ammoo wanti mallaqa nu gaafatuuf hin jiru. Waa bituuf gurguruudhaaf hin deemnu. Yeroo kanatti ammoo waan naannoo keenya jiru kanaan fedhii keenya guuttatu eega dadhabne yookaan ammoo waan ofii oomishnu kanaan fedhii keenya guuttatu eega dadhabne waan biraa barbaaduun keenya nafu jecha. Takkaa waan asitti oomishnu kun yoo over ta'e isa kana ammoo gara biraatti jijjiiratuudhaan yaanna waan ta'eef waan kana iddoodhaa iddootti wal jijjiirree ittiin jiraatuudhaaf waan wayii nu barbaachisu isaa agarsiisaa jecha. Inni na hubattaniitu jedhee yaada. Okay. As a result, self-sufficiency come to an end and the process of exchange started.
ufiif ga'uu dadhabuun kun maal godhe exchange'n akka jiraatu fide jecha. Namni tokko fakkeenya fedhii ufii guuttatu eega dadhabee waan biraa barbaadutti siqa. Egaa waan biraa barbaadutti siqee ammoo waan namni tokko qabu waan kun hin qabne wal jijjiiruutti deema. Wal jijjiiruutti deema. Yeroo jalqabaatiif maaltu dhufee ka jedhamu baartariingi siisteemii dhufe. Baartariingi siisteemiin akkuma dura isin hime meeshaa tokko meeshaadhaan jijjiiruu jecha baartar. Asumatti fiddee sangaa qabda yoo ta'e ati sangaa kan keessana gabaa dhaabdee yoo qamadii barbaadu ta'e qamadiidhaan jijjiirattee galtaa jecha. Yoo qamadii qabaattee boqqollaa hin qabne takkaa'u mishingaa yookaan xeefii hin qabne ta'e waan qabdu sana gabaa dhaabdee ittiin jijjiirtee ka galtu kun baartariingi siisteemii jedhama jecha. Initially the exchange was direct. Exchange was direct jecha. Good for good. Meeshaa tokko meeshaadhaan jijjiiru. That was an exchange of goods for goods jedha. Meeshaa tokko meeshaadhaan jijjiiru. Such an exchange is known as barter. Jijjiiraan akkasii kan gaggeeffamu sun meeshaan namni tokko meeshaa tokko fidee meeshaa tokko fudhatee ka galu sun maal jedhama? Barter system jedhama jecha. Under the barter system, an individual produce goods in great quantity that could be consumed. So as exchange the surplus with another person for something they produce need to return. Rakkoon guddaa maaltu ture? Wanti ati dhiyeessitu sun guddaa ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf namni tokko sangaa tokko dhiyeessee qamadii tokko jijjiiratee galuu ta'uu ta'e dirqama inni fala biraan qabu sangicha sana qofa qaba. Waan nyaatu immoo hin qabu. Waan nyaatu immoo qamadii isa barbaachisa ta'a. Dirqama inni maal godhuu qaba? Wanti biraa bakka kana wanti isaa bu'u hin jiru. Yookaan sangaa sana irraa xixiqqeessee fidee gabaa dhaaba jechuuf hin tolu. Sangaa san bakka lama muree gabaa fidee osoo jedhee hin tolu. Isa kanaaf jecha dirqama sangaa san isaa san kennee qamadii fudhatuu qaba. Surplus jechuun irra caalu isaa agarsiisa. Surplus jechuun wanti tokko waan tokko caalu. Yeroo exchange goonu kana yeroo waliin jijjiiru kana nama biraa waliin wanti jijjiiru namni biraa sun ammoo meeshaa sana xiqqaa dhiyeessuu danda'a. Ati ammoo sangicha guddaa kan keessana kennitee riitarniidhaan maal fudhatta? Waan xiqqaa sana fudhattee galtee jecha fedhii kan kee guuttatuudhaaf. Isa kanatu rakkoo isaati jecha. The economy based upon this system exchange is called barter economy jedhama. Wanta akkanatti meeshaadhaan meeshaa fidanii waliin jijjiiran kun barter jedhama jecha. Amma limitation of barter system. Limitation jechuun miidhaa. Limitationin kun hiikaalee karaa hedduun hiikama. Fakkeenyaaf drawback of barter system yoo isin jedhanis ta'e drawback jechuun limitation jechuun tokko. Disadvantage jechuunis limitation jechuun tokkuma jecha. Limitation jechuun drawback jechuu fi disadvantage jechuun tokko. Amma kan limitation isaa sirna kana fayyadamu osoo gaddaa inni itti fufee fayyadamaa jiraanne maal miidhamna? Yeroo sanitti sirni akkasii gabaan akkasii jiraachuun sun hawaasa san maal miidhe ka jedhu ilaallaa jecha. A direct exchange of one goods for another without the mediation of money has number of difficult associated with it. Yeroo san mallaqaadhaan alatti mallan hin jiru. Wanti mallaqa jedhamee yaadamu yeroo san hin jiru. Meeshaan jijjiirra waan ta'eef. Yeroo san akkasitti fayyadamuun sun wantoota akkanaa kana fidee jecha. Wantoota armaan gaditti ilaallu kana nuu fide. Inni tokkoffaan maali? Lack of double coincidency of wantis. Lack of double coincidency of wantis jechuun waan akka duratti ilaallee sana jecha. Wanti an fedhee gabaa bahe sun fakkeenyaaf qamadii qaba yoo ta'e takkaa'u xaafii qaba yoo ta'e xaafii kiyya sana gabaa fidee qamadiin jijjiirachuudhaaf kaayyoon kiyya. Gabaa gaafa gahe an qamadii harkaa qaba xaafii dhabuu danda'a jecha. Double coincidency of wanti jechuun imbalaansii ta'uu isaa kan agarsiisa jechuudha. Wanti ani yaadee dhufe kun namni akkasi dhiyeessee jiraatu dhabuu danda'a. Fakkeenyaaf naannoo ati jiraattu sanatti oomishni tokko oomishamuu danda'a. Fakkeenyaaf naannoo isin jiraattanitti xaafiin bal'inaan oomishama yoo ta'e carraan oomisha biraa argatu ni dhiphata.
Akkuma sana gabaa irra wanti dhaabatullee namoonni hedduu illee gabaa irra fidanii kan dhaaban xaafii ta'a. Garuu kaayyoon kan kee maal argachuu barbaaddeeti? Qamadii argachuu barbaaddeeti. Namni hedduun xaafii dhiyeessa waan ta'eef carraan ati qamadii argachuu dhiphaa ta'a jecha. Kanaafuu xaafii kan kee guddaa sana fiddee qamadii xiqqoo fudhattee galuudha carraa si mudatuu danda'a jecha. Kanaafuu fedhii wal madaalaa yookaan ammoo fedhii barbaadde sana argatuu hin dandeettu. This is most important problem of the barter system. Sirna daayirektiidhaan yookaan meeshaan jijjiiran kana keessatti rakkoon inni guddaan isa kana jecha. The barter system requires that the person having a surplus of one commodity. Surplus of one commodity jechuun meeshaan inni dhiyeessu sana yookaan meeshaa inni waan tokkoon bitatuudhaaf dhiyeessu sun irra guddaa ta'a. Ni caala jecha. Able to find another person who not only wants the commodity. That commodity. Nama meeshaa kan hin barbaanne argachuudhaaf meeshaa isa guddaa dhiyeessee fi waan xiqqoo fudhatee galaa jecha. But also the something acceptable to effort in exchange. Wanti fakkeenyaaf akka mallaqaatitti jidduu kennee waan kanaan jijjiiri jennee itti walii galuu dandeenyu jiru. Hadda fakkeenyaaf mallaqatu jira. Nu hundinuu mallaqaan walii gallee xiqqaallee ta'u akkaataa xiqqeenya isaatiin birrii xiqqeessinee guddaallee ta'u akkaataa guddina isaatiin birrii guddeessinee walii gallee kafallee walirraa fudhanna. Yeroo sanitti ammoo kun hin turre. Yeroo sanitti hoolaa fiddee sangaa fudhattee galuu dandeetta jecha. Yoo sangaan bal'inaan gabaa keessa kan jiru ta'u ta'e carraan namichi sangaa qabu sun hoolaa argatuudhaaf qabu sangicha isaa san sii kennee hoolaa fudhatee galu waan ta'eef rakkoo guddaa ture jecha imbaalaansiidha. Inni tokko isa kana. Inni lammaffaan ammoo lack of a common measurement of value. Ammallee value wanta sanii wantin unitiin wayii ittiin safarru hin jiru jecha. Fakkeenyaaf amma gabaa waan tokko nu himi namni tokko osoo kan jedhu ta'eeti. Gabaa waan tokko namni tokko osoo nu himaa akka isin jedhu ta'eeti hoolaan haganaan oolee sangaan haganaan oolee qamadiin kuntaalli tokko haganaa xaafiin haganaa ataraaf baaqillee hagana jennee itti himnaami maaliif mallanni waan jiruuf yeroo sanatti mallanni hin jiru. Gatimayyuu namatti himuu hin dandeettu jecha akkaataa itti namatti galte wanti kun akkanaa gatiin isaa haganaa jennee wanti himuu dandeenyu hin jiru jecha. Lack of common measurement of value wanti ittiin value waan tokko qabeenyuma diinagdee biyyattiin qabduyyuu kaapitaalii biyyatti hagana jennee himuu hin dandeenyu jecha yeroo sanatti. Different commodity have different values kun beekama. Meeshaaleen garaagaraa gatii garaagaraa qaba. There is no common value under the barter system. Barter system keessatti ammoo wanti ittiin gatii kana madaallu hin jiru jecha. For example, fakkeenyaaf if sheep is to be exchanged for wheat. Kana jechuun hoolaan takka fakkeenyaaf osoo qamadiidhaan jijjiiramte jechuun. Qamadiidhaan kan jijjiiru ta'e it is difficult to decide in what proportion mee ratio kamii waliin jijjiiran jennee ilaaluu dandeenya laal. That goods are to be exchanged. Fakkeenyaaf akkuma hadhaatti sulaallee mee akkamitti hoolaa takka finnee qamadii kuntaala tokkooti yoo jijjiiru ta'e akkam jennee ibsuu dandeenya. Isa kana jecha. Qamadiin hagana taatee hoolaan hagana ta'e inni wanti ittiin ibsinu hin jiru. Common measurement value wanti ta'e hin jiru jecha. It is difficult to decide kama malaalle kana. Thus it is difficult to settle the terms of exchange. Wanti jijjiirraan kanaaf kana jennee wanti gatiidhaan murteessuu dandeenyu hin jiru jecha. Ammallee rakkoon inni sadaffaan indivisibility of commodity lana. Meeshaa kana addaan qoqqooduu dadhabu. Fakkeenyaaf amma commodity yoo jennu wantoota hedduu sangaa ta'uu danda'a, hoolaa ta'uu danda'a. Indivisibility dha wanti kun iddoo adda addaatti adda hirreen tolu. Hoolaa takka fakkeenyaaf bakka 5 addaan baaftee osoo meeshaadhaan jijjiiradhee namni sirraa bitu hin jiru. Hoolaan takka adda baatee hin toltu. Indivisibility amma mallanni dhadhaa kun ammoo maali? Bakka barbaaddetti fakkeenyaaf birrii 5,000 kana iddoo hedduutti hirree itti fayyadamuu dandeenya. Yeroo sanitti ammoo akkasii miti jecha. Indivisibility of commodity rakkoo isaa guddaa. There
are many goods which are indivisible. Kun beekama meeshaaleen hedduu addan bayan nu rakkisu. Even yookaan sadarkaa midhaanii wantoota gara garaatiin qoqqooduu dandeenya. Beelladoota osoo fudhannee adda qoqqooduuf rakkisaa ta'a jecha. Beellada tokko bakka 5 baafnee gurguru bakka 2 baafnee gurguruu hin dandeenyu. Dirqamni beelladichuma san akkasiin kenninee waan barbaannu fudhannaa jecha. If someone wanted to exchange horse for getting a pair of shoes fakkeenyaaf laala. Osoo namni tokko jedhe farda maaliidhaan jijjiiruu barbaade caammaa yookaan kopheedhaan jijjiiratu osoo barbaade akkam godhana farda san dirqama isaa kennee caammaa fudhatee gala jecha. The person will have to part with a portion of the horse on the base of the exchange ratio. In this process, the horse loses its identity. Osoo fakkeenyaaf amma namichi sun inni akka itti jechuu barbaadetti osoo namichi sun farda kana iddoolee gara garaatitti ka qoodu ta'eeti maalummaa farda saniitu hin dhabaa jechuudha. Vaalummaan farda jechuun fardi sun hin du'aa ittiin jijjiiratuu hin danda'u. Kanaafuu dirqamni namichi sun qabu maali farda sana kennee caammaa fudhatee galu jecha. Kun ammoo dhiibbaa guddaa uumallee waan tokko mijeer guddaaf ulfaataa jecha indivisibility qabaatu isaa nu agarsiisa. Hence the exchange is unthinkable. Yaadamu akkas godhee farda gabaa baasee farda bakka afurii qoodee tokkocha caammaan bitee tokko surreen bitee gala jedhee yaaduu hin danda'u jechuudha namni sun. Farda tokkocha qaba taanaan. Farda tokkocha qaba taanaan farda tokkocha san yoo caammaa bitee jedhee bahee jiraate caammaa bitee galu. Yoo surreen bitadha jedhee bahee jiraate ammoo surree bitatee galu. Inni kun ammoo isaan alatti fardicha adda qoodee wayiin bitadha jechuun ammoo unthinkable. Inumaa waan hin yaadamne jecha. Unthinkable jechuun waan yaadamuu hin dandeenye ta'uusaa agarsiisaa jecha. Yeroo addaa kana garuu ammoo farda tokko gurguree namni waan isaa ga'e qoqqoodee waa hedduu bitatee galuu danda'a jecha. Ammallee inni arfaffaan difficulty in storing and transforming wealth jedha. Difficulty in storing jechuun kuusuudhaaf iddoo tokko kennee tursiisuudhaaf hedduu ulfaataa jecha. Difficulty in storing jechuun kuusuudhaaf yeroo tokko fakkeenyaaf meeshaa tokkoon jijjiiree kuusuudhaaf ammallee transforming iddoodhaa gara iddootti sochoosuudhaaf qabeenya kana hedduu nutti ulfaata jecha. Koostii baay'ee nu gaafata. Most goods such as rice meeshaaleen akka ruuzaa, qamadii, katil jechuun beellada, gogaa and so on lose their value jedha. So fakkeenyaaf meeshaa kanneen binnee yeroo addaa kana wayiinu jijjiirannee fakkeenyaaf meeshaalee kanneen jijjiirannee boru gatiin isaanii dabala jennee kaatuu ka barbaannu ta'eeti kaatuu hin dandeenyu yookaan qusanna osoo jenneeti fakkeenya qusatuu hin dandeenyu iskiin katil gogaa horii kanneen wantoota akkanaa kun ammoo istoor gochuudhaaf illee hedduu ulfaataa jecha. Mallaqa fiddee osoo baankii keetti ammoo haaluma salphaa mallaqa miiliyoona barbaaddee qusatuu dandeetta yeroo addaa kana. Yeroo addaa kanaaf kaan wal bira qabdu ta'e ammoo hedduu gatii si baay'isaa jecha. Those goods from one place to another place ammallee further transfer gochuudhaaf iddoodhaa gara iddootti geejjibsiisuudhaafis ammoo mallaqa hin danda'amu jechuun ni ulfaataa jecha iddoodhaa gara iddootti. Huge transportation cost jedhe. Huge transportation cost jechuun geejjiba wanta kafallu baasii geejjibaaf kafallu kana guddaa nu gaafataa jechuudha. Difficult in deferred payment. Deferred payment jechuun waan liqiidhaan kafallu jechuudha. Deferred payment jechuun deferred jechuun waan hadha fayyadamnee kaanee booda kafallu. Isa kanaaf illee salphaa jecha. Ulfaataa jecha. Difficulty. Deferred payment jechuun waan fakkeenyaaf amma osoo bara kana ka fudhannu ta'eeti osoo mallaqa ta'e waliigallee hagana kafalaa yoo 5,000 ta'e 10,000 yoo ta'e 10,000 bara dhufu sii kafallaa jennee waliigallee fudhatuu dandeenya. Sa'aatii sanitti ammoo osoo waa buru liqiidhaan fudhatuu barbaadne ammoo sirna san keessatti hedduu rakkisaa jecha. In the barter exchange system payment is not always made in right away. Yeroo darbe akkaataan ittiin kafiyyaan kafalamu yeroo masanitti kafiyyaan hundi hin kafalamu. But rather after some time has passed. Ega yeroo xiqqoo dabarsee booda kafalama. This because there is an absence of stability in the price of good. Price of good yookaan meeshaan gatiin meeshaa sanaa
tasgabbaa waan hin taaneef yeroo gara fuulduraatti ittiin kafala jettee murteessuudhaaf ammoo hedduu ulfaataa jecha. Beside there is an absence of quality and general acceptability in goods. In this way it is very difficult to make different payment in forms of goods. Meeshaadhaan ammoo kafaluun hedduu ulfaataadha jecha. Kifiyyaalee akkanaa kanneen gara fuulduraatti ittiin kafala waan jettu kana maalitti tilmaamtee fakkeenyaaf meeshaan kun hagana baasaa isaa tilmaamnee kafaluudhaaf hedduun itti ulfaata jecha. Kanaafuu rakkoolee kanneen qabaa jecha. Maaliin barter siistemiin directly exchange goods for goodiin meeshaadhaan jijjiiruun dhiibbaalee akkanaa kana yookaan rakkoolee akkanaa kana qabaa jecha. Rakkoo kana waan qabuuf jecha mallaqaadhaa kanatti dhufne nu. Amma immoo kanatti aansinee kan ilaallu the history of money. Seenaa mallaqaa. Mallaqni fakkeenyaaf hadha nuti fayyadamaa jirru kun akkamiin hadhabee jecha. Itoophiyaan seenaa mallaqaa seenaa akkamii qabdi? Barter siistemiin biyya keenya keessatti itti fayyadamamee jira. Meeshaadhaan jijjiiruun sirriitti turee jira yeroo madhiyooyyuu yeroo sadarkaa Oromii nutti yaadannuttuyyuu turee jira. Fakkeenyaaf namni dhadhaa qabu tokko yeroo itti soogidda bitaa dhadhaa sana kennee fi soogidda itti fudhataa turee jira jechuudha. Yeroo dhaloonnummaan as dhiyoo kanayyuu beeku. Kanaaf mallaqadha baankiingi siisteemii yookaan elektirooniksii kana bira akkamitti geette Itoophiyaan kan jedhu ilaallaa jecha. When the barter system replaced by the monetary system. Yeroo barter siistemiin kun yookaan meeshaadhaan jijjiiruun kun sirna mallaqaatiin bakka bu'u jedha. Primitive money was first used in the form of commodity exchange. Amma iddoon guddaan isin qabatuu qabdan primitive money waan jettuudha. Primitive money waan jennu primitive money kun mallaqa hadha nuti harkaa qabnu kana osoo hin taane wanta akka mallaqaatitti hawaasni naannoo sanii yookaan hawaasni biyya sanii itti walii gale jecha. Primitive money kan jennuun fakkeenyaaf warqii fudhatuu danda'a. Warqii yookaan ammoo dhakaa tokko yookaan meeshaa naannoo sanitti baay'ee beekamaa ta'e yookaan hawaasni irratti walii galu wayii jecha primitive money jechuun. Waan kanaan meeshaa kana wal jijjiira wanti kun wanti hagana gahu wanti badhinni isaa haganaa wanti dhiphinni isaa haganaa akka mallaqaatitti nu haa ta'u jedhee hawaasni naannoo sanaa walii gala jecha. Inni kun maal jedhama? Primitive money jedhama. Was first used in form of commodity money. Yeroo jalqabaatiif biyya keenya keessatti primitive money kanatu dhufe jecha. Maalitti aansee barter siistemii meeshaan jijjiiru sanitti aansee ka dhufe primitive money. The choice of this particular commodity to be used as a money was determined by factors such as location of a community. Itti fayyadamni yookaan akka itti fayyadamu ulaagaa maal irratti hundaa'ee filatamaa argama hawaasa sanaa. Hawaasni naannoo akkamitti argama? Kana jechuun naannoo hawaasni sun jiraatutti argamiinsi meeshaa kanaa akkami waan jedhu laallameeti. In the economic development of the community. Guddinni diinagdee hawaasa naannoo sanii hoo maal fakkaata waan jedhu irra dhaabatee meeshaan kun select ta'a jecha. Filatamee itti fayyadamuu yookaan waan fakkeenyaaf warqii fudhannee kan itti fayyadamnu yoo ta'e warqii kana fayyadamuudhaaf akka mallaqaatti fayyadamuudhaaf warqii sun jiraadha naannoo sana. Akkaataan hawaasa sanii hoo maal fakkaata waan jedhu kanatu ilaallamee meeshaan sun select ta'e itti fayyadamaa jechuudha. The problem with payment system based exclusively on commodity is it is precious metal or any other valuable commodity. Maalidha? Fakkeenyaaf meeshaaleen akka warqii inni asitti fakkeenya nu fudhateera such as form of precious and valuable commodity is that such form of money is very heavy and it is hard to transport from one place to another place. Mali limitation isaa jecha meeshaa kana iyyuu meeshaalee gatii guddaa qaban kana fakkeenyaaf warqii marrattuu walii gallee warqiin akka jijjiirraa yookaan akka meeshaa bittaaf gurgurtaatti nu tajaajilu jennee osoo ka fudhannu ta'eeti inni kunis ammas maal ta'a heavy to transport iddoodhaa iddootti sochoosuudhaaf hedduun itti ulfaata.
innillee amma limitation qabaa jecha. The next development in the payment system was paper currency. Amma faristiin eenyu ture? Primitive money kana ture akka Itoophiyaatti giddugala bittaaf gurgurtaa ta'e meeshaan tajaajilaa ture primitive. Who's the next? Currency, paper currency. Paper currency jechuun mallaqa waraqaa, a piece of paper that functions as a medium of exchange. Akka giddugala bittaa fi gurgurtaatti tajaajilaa kan ture jecha. Isatti aansee yookaan ammoo primitive money meeshaa tokko fudhattee select gootee meeshicha sana akka giddugala bittaa fi gurgurtaatti kan itti fayyadamtu sun primitive money jedhama jenneera. Primitive money itti aansee maaltu dhufe? Paper currency dhufe jecha. Paper currency jechuun mallaqa waraqaa kun qarshii nuti harkaa qabnu kana jecha waraqaa fakkaatu kana. Piece of paper. Initially, paper currency embodied a promise that it was convertible into coins or into quantity of precious metal. Inni kun maalidha? Hawaasni yeroo sanaa yeroo mallaqni jalqabaaf introduce ta'ee sadarkaa biyyaatti dhufu hawaasni amanee hin fudhanne. Hawaasni amanee hin fudhanne maalidha? Fakkeenyaaf namni tokko ati hin beektu waan ati hin beekne tokko wanti kun mallaqaa fudhadhoo kasiin jedhan ta'e yeroo jalqabaatiif amantii fudhatuu dhabuu dandeetta. Yeroo sanaaf mootummaan maal godhe jedha akka asirratti ibsaa jirutti promise jechuun waadaa akka waadaatti. Fakkeenyaaf wanti kun warqii jijjiiruu akka danda'u yoo fakkeenyaaf amma biiraawi baankiin illee jiraate yookaan iddoon mootummaa waan tokko itti walitti qabu yoo jiraate mallaqicha sana namni harkaa qabu warqii fudhatuu danda'a jedhee mootummaa yeroo sanatti uummatatti agarsiisaa ture jecha. Ati fakkeenya mallaqa sana harkaa qabda taanaan mallaqa san fiddee meeshaa asiin dura akka mallaqaatti hawaasni ittiin fayyadamamaa ture san primitive money san fudhattee galuu dandeetta. Yeroo kana ammoo namni amanaa dhufa jecha. Amanaa dhufa adeemsuma keessa gara isaatti jijjiiramaa jecha. Sibiila kooyinii ati sibiila itti fayyadamaa turte san akka ittiin jijjiiratu dandeettu si godhanii jecha. In most countries biyyoota baay'ee keessatti paper currency has evolved into fiat money. Paper currency decreased by government as a legal trend. Biyyoota garaagaraa keessatti ammoo seerumaan mirkanaa'aa jecha. Meaning that legally it must be accepted as a payment for debt. Biyyoota garaagaraa keessatti mootummaan ni raggaasisa jecha wanti kun akka bittaa fi gurgurtaadhaaf itti fayyadamuu qaba jedhee labsii godha jecha mootummaan. Biyyoota gariigariitti ammoo lama wal faana fayyadamu. Kaanillee akka ati bittee mirkaneeffatuu dandeettu si godhu jecha. But not convertible into coins or precious metal. Biyyoota gariigariitti ammoo mootummaan ufuma isaatii labsa. Dirqama wanti kun bittaaf gurgurtaadhaaf ooluu qaba jedhee labsa. Garuu maaliin godhu? Akka isaan sibiilota garaagaraatiin jijjiiratanii ka'anii sibiila saniin deebisanii meeshaa bitataniin godhu jecha. Biyyoota gariigarii keessatti ammoo akka isaan mallaqa sana fidanii sibiila bitatan godhee sibiila saniin ammoo yookaan ammoo meeshaa warqii sanaan meeshaa biraa akka bitatu ta'a. Kun biyyaa biyya irratti garaagarummaa qabaataa jechuudha. Paper currency has the advantage of being much lighter than coins or precious metal. Kun beekama. Isaan irra akka inni faayidaa qabu maalii fi iddootti sochoosuuf isa xura sii mijata. Paper currency kanatu nu mijata. Meetaalii sanarra kan sibiilaa sanarra yookaan ammoo kan warqii sanarra paper currency tun salphaadha. But it can be accepted as a medium of exchange only if there is some trust in the authority. Garuu ammoo fudhatamummaa hawaasaan argatuudhaaf qaamni aangoo qabu tokko labsii taasisuu qaba jechuudha. Who issued issues and printing has reached as sufficiently advanced stage that confiscating is extremely difficult. Paper currency and the coins have the major drawback. Bakka duratti amma limitation jedhe sana ammoo amma drawback dhufe. Drawback jechuun illee miidhaa isaa jecha. Paper currency kun miidhaa akkamii qaba? Paper currency kana harkatti qabaannee deemuun keenya kun ammoo miidhaa akkamiitiin nu saaxiluu danda'a akka jedhu nu himuu barbaadeeti. Isaan keessaa inni tokkoffaa maal? Stolen and being expensive to transport. Because of their bulky, of their large amount. Paper currency tun illee salphuma nu jala hatamuu danda'a. Fakkeenyaaf amma
gooldiidhaan wal bira qabnee yookaan meeshaa akka dhagaa tokko wal bira qabnee ilaalle kamturra hattuudhaan mijatuu danda'a. Paper currency tana ta'a jecha. Salphatti namni tokko nu jalaa fuudhee fiigee iddoodhaa iddootti geessuudhaaf akkaataa salphaadhaan nu hatuudhaaf stolen taati jecha. Stolen expensive to transport because of their bulky. Ammallee maaliidhaan wal bira qabeeti elektiroonik manii hadha jiru kana wal bira qabee iddoodhaa iddootti dabarsuudhaaf osoo biileen hedduun sochoosuu ka barbaannu ta'eeti amma mallanni kun nu rakkisuu danda'a jecha. Ammallee salphatti nu jala hatamuu danda'a. Karansiin kun miidhaan isaa kana jechuudha. To combat this problem jedha. Another step is evolved for the payment system occurred with the development of modern banking. Rakkoolee kan furuudhaa jecha ammallee maaltu dhufe banking system dhufe jecha. Banking system is the innovation of check. Bifa cheekiiti. Namni tokko fakkeenya miiliyoona 5 sii kennuu yoo barbaade kaashii miiliyoona 5 sii kennuu caalaa cheekii barreessee sii kenna. Cheekiin kun ammoo miiliyoona sana bakka bu'a jecha. Adeemsa kana keessatti maal hubataa jirraa jennee of gaafannu ta'e evolution of money waan jedhu san jalqaba barter system inuu waan turre jalqaba barter system inuu turre namni tokko fedhii ofii ofumaa ofii guuttataa ture. Fedhii ofii ofumaa nyaata barbaade bayyaa adamsee nyaata isaa nyaataa ture. Uffata barbaade ammoo bineensumarraa gogaa baasuudhaan gogaa sana uffatee jiraataa ittiin ture. Achi booda eega maatii dhaabatee adeemsa jireenyaa eegalee booda maal godhee bartering system dhufe. Meeshaadhaan jijjiiruu eegale. Meeshaadhaan jijjiiree fedhii ofii sana guuttataa waan tokko yoo qabaate waan qabu sana ammoo baasee waan hin qabne saniin jijjiiratee galuu eegale. Itti booda dhufee primitive money bira gahe. Primitive money ammoo akka hawaasaatti wal ta'anii meeshaa naannoo isaanii jiru tokko represent godhanii bittaa gurgurtaadhaaf wal tajaajilutti ka'an. Inni kunillee sadarkaa international level itti isaan tajaajiluu dhabuu irraa ta'uu danda'a. Akkaataan isaanii kun wal baalaansii gochuu dhabuu danda'a. Isa kana ammal paper money dhufan waan isaanii salphaa ta'u jechuudha iddoodhaa gara. Paper money kunillee ammallee nu jalaa badaa jira. Iddoodhaa iddootti miiliyoona hedduu kana fuunee sochoosuun bakkoota garaagaraatii baankii garaagaraatii baafnee baankii garaagaraatii galchuu inni kun nu rakkisaa jira waan jedhameef maaltu dhufe electronic money. Easy transformation. Waan tokko mallaqa barbaade takka waraqama takkaan zoorsisuu dandeetta. Yookaan intarneetii fayyadamtee dabarsuu dandeetta jecha. Have a checking account at a bank and can write check whenever he wanted to make some payment. Namni tokko bittaawii raawwatu barbaade waa bittaa fakkeenyaaf amma dhaabbanni garaagaraa bituu barbaade. Dhaabbileen mootummaa ta'uu danda'a miti mootummaa dhaabbileen gurguddaan kun bittaawii taasisuu barbaadan kaashii baankii irraa baasanii baankiin galchan cheekii barreessuu jecha cheekii biiliyoona hedduu tiriliyoona hedduu barreessanii bifa sanaan biyyaa kana raawwatuu danda'u jecha isa kana nu ibsuu barbaadeeti. Check are payable on demand which allow transaction. Maalidha allow jechuun heeyyamu kasii heeyyamu jecha cheekiin annisii barreessin transaction kun kan kee ta'uu isaa sirriise to make place without the need to carry around the amount of currency. Carry jechuun osoo mallaqa baadhachuu bira sin geessin jecha mallaqa tokko iddoo tokko fuutee sochoostee bakka biraa fiduu osoo sin gaafanne easily payment mechanism or easily payment system yookaan payment method dha jecha. The introduction of check was a major innovation that improved the efficiency of payment system. Kamaal godheedha jechaadha. Sirni kifiyyaa yookaan sirni waan tokko kafaluudha haala salphaa fi haala mijataa kan godhe keessaa inni tokko maal cheekii. The use of check thus reduced the transaction cost. Ammallee reduce jechuun gadi hir'isu transaction cost meeshaa tokko fakkeenyaaf mallaqa miiliyoona hedduu tokko iddoo tokko irraa biyya tokko sochoosuu barbaade baasii baay'ee gaafata. Tokko meeshaan asii fe'amee achi deemu tokko baasii baay'ee baasisuu danda'a. Lammaffaa namni meeshaa sana eegee akka gaardiitti yookaan akka wardiyaatti isa eegee iddoo saniin qabu ammoo koostii si kafachiisuu danda'a. Lammaffaa riskiin jiraatuu danda'a karaa jidduu kana. Riskiin hedduu si mudata hatamuu danda'a. Saamamuu danda'a mallanni kun baduu danda'a. Carraa kana hin hir'isaa jecha minimum godha koostii sana. Another advantage of checks that is can be written for any amount up to the balance in the account.
ammallee maal ammauntii barbaade waan akkaawuntii ofirraa qabu sana achirra barreessuu danda'a jechuudha. Making transaction for large amount is much easier. Baay'ee haala salphaa ta'een achirratti barreessee transaction godhuu danda'a. Check our advantages in that loss from theft kun asittuu fide hattuurraa essentially reduce hattuudhaan hatamuu keenya nu jalaa xiqqeessa. And they provide convenient receipt for purchase. With the development of the computer and the advanced telecommunication technology bu'aalee kompiitaraatii fi telecommunicationii kanaan fayyadamnee there would seem to be better way to organize our payment system. Akka barbaannetti kafaluunii fayyadamuunii nu dandeessa jecha. Inni kunillee waa'ima sana ibsa. According to the official record akka galmee barreeffamee jiruun it was since the third century during the regime of King Indibes and Applas that Aksumite kingdom being using its own coins. Amma akka seenaa biyya keenyaa yookaan ammoo seenaa Itoophiyaa keessatti Itoophiyaan yeroo mootii kamii mallaqa fayyadamuu eegalte waan jedhu nu barsiisuu dhufa jecha. Isa kanaaf ammoo mootii Aksumiiti. Being using its own coin. Coin jechuun ammoo saantima jecha. Saantima fakkii adda addaa ofirraa qabdu taate mee yookaan warqii yookaan almuuniyeemii meeshaa ta'erraa saantima dalagame jecha. For both internal and external trading. Daldala biyya keessaafis ta'ee daldala biyya alaatiif mootiin jalqabaa Itoophiyaa keessatti fayyadame Aksumite. Also coins may have existed many years before. Achi dura ammoo hin turre jecha. Waggoota baay'eedhaaf hin turre. With the fall of the kingdom. Fall jechuun kufuu. Erga mootichi sun kufee booda however the coin disappeared from circulations. And since then in Ethiopia various eega sanaa hin bade saantimni sunis jecha. Various commodity like a bar of salt. Amoolee eega saantimni sun mootichi kufuu sababeeffatee badee booda meeshaaleen akka saalti soogidda amoolee jedhamu close beads it is have been used as money. Wantoonni akka jirbii kunniin soogidda amoolee kana dabalatee akka mallaqaatitti itti fayyadamamaa ture jecha Itoophiyaa keessatti. The most important and widely spread one however was salt. Irra guddatti meeshaan akka mallaqaatitti Itoophiyaa keessatti ittiin fayyadamaa ture kun isa kami soogidda kana jecha. Salt amoolee salt soogidda amoolee yookaan dhagaa amoolee jedhamu kana isa kanatti akka malee dhimma ba'aa ture jechuudha akka mallaqaatitti. Inni sun akka mallaqaatitti fuudhamee hedduudha hedduutti geeffame bittaa gurgurtaan ittiin taasifamaa ture jecha akka mallaqaadhaa keessa. Until the emergency of Maria Theresa. Maria Theresaan kun ammoo mallaqa biyya biraati. Haga Maria Theresaan kun dhufutti salt was the most popular medium of exchange. Haga Maria Theresaan biyya Awustiraaliyaa kun dhufee biyya keenyatti akka mallaqaatitti nu tajaajiluu eegalutti eenyutti fayyadamaa turre amoolee saalti ka jedhamu kanatti fayyadamamaa turre jechuudha. In addition, a commodity money metallic money like Maria Theresa, the coin of Minilik. Ammallee dabalataan eenyuuni Maria Theresa saantima Minilik lammaffaa Haile Sillaasee fi the lire of East African shilling and the present type of coin have been serving as a medium of exchange before modern money came into being. Haga mallanni hadhaan dhufinitti yookaan ammoo mallaqa hadhaa kanaan duratti mallaqoonni warroota asiin dura jennee kunniin akka Minilikii, saantima Minilikii, saantima Haile Sillaasee, liirii kanaa fi shilingii Afrikaa kibbaa Maria Theresa dabalatee wanti kunniin ammoo sirriitti itti fayyadamamaa ture jecha. The Maria Theresa theory has had a long history in Ethiopia and had important place in the monetary evolution of money. Maria Theresaan kun
seenaa guddaa qabaachaa biyya keenya kanatti. The coin was first maintained in Vietnam in 1750. Commemorated the coronation of Maria Theresa, the Empress of Australia. Mallanni kun mallaqa mootii Austraaliyaa Maariyaa Tireezaan maqaa isiitiin moggaafame jecha. This coin was not used in legal currency in its country of origin. Biyyatti oomishamettu akka mallaqa seera qabeessaa yookaan seeraan acceptance argateetti tajaajilaan turre. It is believed that Maria Theresa was introduced into Ethiopia by traders between akkamitti amanama Maariyaa Tireezaan kun daldaltoota Itoophiyaa naannoo xumura jaarraa 18ffaa fi jalqaba jaarraa 19ffaatti daldalaa turaniin gara biyya keenyaatti akka seenetu amanamaa jecha. Maariyaa Tireezaa served as a medium of exchange until 1940 haga bara 1945tti itti fayyadamaa ture jecha. Although it was not as popular as Maria Theresa, the first national coin was mentioned by the Emperor Minilik. Hanga Maariyaa Tireezaa sanas fudhatamummaa argatuu baatu jechuu barbaadeeti. Akka Maariyaa Tireezaa sanitti illee fudhatamummaa argatuu dhabu saantimni Minilikii kun yeroo kam oomishame naannoo 1893 oomishamee itti fayyadamamaa ture jecha. Minilik coin were replaced by the new metallic coin. Ammallee maaliidhaan bakka bu'e in July 1933 bring the image of Emperor Haile Sellaasee. Image of Emperor Haile Sellaasee jechuun saantiba fuula Haile Sellaasee ofirraa qabdu yookaan fakkii Haile Sellaasee ofirraa qabduun bara 1983 kan Minilik bakka buufame jecha. Kan Minilik kun badee kan Haile Sellaasee kun dhufe jecha. Paper money was issued by the Bank of Abyssinia for the first time. Kana jechuun yeroo jalqabaatiif mallanni nuti harkatti qabannee deemnu kun paper currency kun baankii Abyssiniaatiin 1914 oomishame. However, haa ta'u malee it was unusually in society and it is failed to gain acceptance because most people were only familiar with the metallic coin. Fudhatamummaa hin arganne jecha. Sababni isaa maali? Namoonni baay'een saantima sibiilaa kan harkatti qabatamu waan ta'eef harkaa qabu waan ta'eef isa kana amananii fudhatuu hin dandeenye jecha. Paper money was again issued by the Bank of Ethiopia. Itti aanee kan oomishame eenyuuni Bank of Ethiopiaadhaan oomishame jecha. 1932. These notes were 10% backed by gold deposit and they served as a medium of exchange alongside. Isa kana jechuun inni maaliidhaan wal madaalameeti warqii baankii jiruun warqiin fakkeenyaaf tokko ka baankii jiru ta'e mallanni oomishame illee takka jecha. Isaan baalaansii wal godhee alongside ta'ee jecha. Namni tokko fakkeenyaaf warqii yoo barbaade warqii takka barbaade mallaqa sana takka fidee warqii sanaan jijjiirataa ture jecha. Akkuma duratti ibsine hawaasni illee akka fudhatuuf jecha. Alongside the salt bar in the Maria Theresa under the Italian occupation. In wajjin tajaajilaa ture Maria Theresa fi salt baarii kana wajjin tajaajila bittaa gurgurtaa ittiin fayyadamamaa turan jecha. Isaan kana sadan wal faana. Garuu inni kan oomishame warqii baankii keessa jiruun walqixa ta'eeti. Warqii sanas barbaaddu fiddee ittiin jijjiiratuu dandeetta. Warqii sanaan ammoo meeshaa biraa bituu ni dandeetta jecha. When the country was liberated from the brief Italian occupation, it had no national currency. Yeroo Xaaliyaaniin qabamtee turte sana biyyiin national currency hin qabdu saantima biyyaa. And no financial institution illee hin jiru. Following the restoration of independence, eega birmadummaa argattee booda ammoo 1941 money foreign currency started to be used as a medium of exchange, including the Italian lire, the Maria Theresa dollar. Achi booda illee saantimoonni kun itti fufanii jecha. Indian rupee, Egyptian pound, biyyoonni baay'ee jecha. While the lire was held over
from the Italian occupation. And the Maria Theresa dollar was carried over from either fraud. The rest of the currency were introduced by British military force who helped liberate country to back. Isaan kunniin seenaalee biyyi keenyaa fi mallaqa lanni waliin qabdu kan agarsiisu jechuudha. Mata duree kanarraa immoo waan hedduu hubattan jedhee yaada. Wanti isiniin galle yoo jiraate immoo koomentii jalatti iddoo adda isiniin baane immoo gaafatuu dandeettu. Xumuruudhaan duratti exercise tana mee wajjin haa laallu. Discuss the various stage development process the world has been passing through to come up with the current use of money. Inni kun ammoo uumaa amma asirratti tuqaa turre kan ammoo akka waliin mari'annu nu ajaja jecha. Development process jechuun guddina kana har'a fakkeenyaaf irra gaan kana maaster kaardii viizaa kaardii maal wantoota kan irra geenye fakkeenya elektiroonik manii walumaa galatti elektiroonik maniidhaan tiraansaakshinii bittaaf gurgurtaa kana deemsisuu kan irra geenye irra biyyoonni hunduu xiqqaate. Biyyoonni guddatanii fi biyyoonni guddatan moor kanaa ollee jiraatan biyyoonni reef guddachaa jiranii fi hin guddannes sadarkaa baankii irra gaanii elektiroonik manii fayyadamaa jiru tiraansaakshinii siisteemaa ta'e gaggeessaa jiru. Inni kun akkamitti akka dhufe irratti akka mari'annu nu ajajaa jecha inni kun. Waan akkamii dabarsitee addunyaan sadarkaa kanarra kan dhufte jecha jedhee nu gaafataa jira. Isa kana ammoo as keessatti wanti lallaalles jira. Kaan ammoo akka waliin mari'attan isin ajaja. Amma ammoo kun define the meaning of bartering. Bartering jechuun maal jechuu akka ta'e akka ibsinu nu gaafataa jecha. Bartering maalidha? What's bartering? Bartering is a system of exchange which people exchange commodity for commodity, or it is a direct system of exchange. We can exchange goods with goods jechuudha. Commodity with commodity. Meeshaadhaan jijjiiruu kan ittiin dandeenyu. Yookaan ammoo waan barbaanne tokko argatuudhaaf meeshaa dhiyeessinee meeshicha fudhatuu kan dandeenyu jecha. Kan ammaas keessatti himne barter system jechuun sirna diinagdee ta'ee yookaan sirna wal geeddariinsa meeshaa tokko kallattimaan dhiyeessanii meeshaa biraa fudhatanii galuusan. Sirriitti jira as keessa gubbaadha. Deebisaa waan ta'u sirriitti argatuu dandeettu jedhee yaada. Har'aaf asumarratti nu haa ga'u. Yeroo itti aanu ammoo function of money waan jedhu kana laallaa. Maalidha function jechuun dalagaa maal dalagaa mallanni maal fa'aaf itti fayyadamna waan jedhu kana ni laallaa. Yoo isinitti tole chaanaalii kana subscribe gochuu, like gochuu fi comment gochuu kan daganne jechuu barbaada. Wanti fooyya'uu qabu yoo jiraate ammoo akka fooyyessu gara koomentiitiin yaada keessan fudhachuuf qophii waan ta'eef karama kanaan akkana beeksistan jechuu barbaada. Galatoomaa barnoota gaarii isiniif hawwaa. Yeroo itti aanu walitti deebina. Horaa bulaa.